قاعدة في لما فوان جرتو الحمد لله نقاد فيديو كان عن قد أمات لا أما ما لجت تشوف ديما كشري وجت تشوفني سنين جلا إنه كشري وجت تشوفني أما سوسي سانغودا درا سوسي سانغودا كنا ما تومي دا تومي أنغوا كيتان جتشو دا فري أفرو سي جتشو دا فرقي سجل أم بيجا فاكينياتي kita kun ibidda akkasigaa kun immoo zayitiidha mana kanatti zayituunii malee zayitiinii biraa hin fayyadamannu jechuudha. Zayituuniidha akka barbaadan isin zayitii adii kan barbaadan itti gochuu dandeessan. Zayitii xiqqootti goona amma inni tuumiin kun bilchaatee diimatutti jechuudha. Amma erga tuumiin keenya akkanatti nu diimatee kan jiru dimete jechuudha. Timaantimii sama gooti goone jechuudha. Salsa malkiidhaa fi goona immoo akkasitti walumaa jechuudha. Akkasitti waliin hammatnaa jechuudha. Hanga inni bareechee wal fudhatutti erga inni akkanatti wal fudhatee kaamuuniitti goona. Kaamuunii xiqqoomuma isin barbaachisu jechuudha. Yaansuuni aswadii qabnaa kunu aswadii korma sitti gootan aswadiitti godheera. Ishii kun timaantimii daakamaan jiraas jechuudha. Tannaqa kun timaantimii daakamaadha jechuudha. Kasbaraatti nanni kasbaraatti naqaa itti aansee maaliif dingatana jalaa gubata hidheetanii siniin jedha. Kun immoo kasbaraadha. Kun akkuma argitanii kun kasbaraadha. Naqadha xiqqoosee kun kasbaraadha jechuudha. Itti naqadheera kanas amma kun baheera yoo furdate bishaantu dabalama soogidda qofaa jechuudha. Amma kanaaf amma immoo asitti ruuzii gochuu asitti kuni bishaanii adasiiti. Kun distii duwwaadhaatti gochuufanii kun bishaan adasiiti jechuudha. Adasiin danfee xiqqoo masii jechuudha. Kunoo adasiin xiqqoon masii danfee keessaa hin bilchaatu jechuudha. Hin bilchaatu bishaan cuun masii ganaffalaa jechuudha. Asitti immoo makroonaa qabaa. Asitti immoo balaalitii qabaa jechuudha. Kan ammoo isin agarsiifne shunkurtiidhaan hin jenneen jiru shunkurtii jechuudha. Shunkurtiin kana hin gallaatanii jechuudha. Di'eera keessa nama waan ta'eef hin gallaatanii. Kun immoo ruuzii masiriiti. Ruuzii masirii kana hin miicitanii jechuudha. Sichi miicamaa qodaatti naqe malee jechuudha. Kanaafuu walumaan ilaallu viidiyoo kanaan gadhumaa ilaalaa walunaa jajjabeessaa. Kun intiniin koo akkasitti danfaartii soosiin kuushariin isiniin jedha. Amma gaa asitti waliin ilaallu kun balaaliitiidha. Balaaliitiidha. Kun immoo zayitii isa shunkurtiin itti xabbafame jechuudha. Zayitii isa shunkurtiin keessaa cabe shunkurtii keessaa qeessitan itti gootan jechuudha. Zayituuniidha inni nuyi jechuudha. Isaanii hanganni diimatutti gaa akkana gootu balaalitii namni mana arabaa jiraatan goone hin jiru. Hin beektanu jechuutu hin taane yaani namni hin beekne keessoo habbaratu namni beeku silaanuma beekaa. Namni beeku immoo yookaan kan achi ta'e immoo xariiqaa sanaa himaa. Xariiqaan tokko jira. Xariiqaa isa kana sahaliidha. Xariiqaa isa kaan irra immoo inni adda addatti hojjetan suni baay'een ta'uu beektanii akkasii isiniin jedha.
Kanaafuu laafni ammaa diimachuu fi jechuudha. Amma kunoo tuma akkas goonu asirra gadee jira balaliitiin ruuziin asiin jaayiziidha miicamee jechuudha. Jaayiziidha. Itti naan nagaa ruuzii. Ruuziidhaafi balaliitii wal machanii jechuudha. Akkana xiqqoo afuura fudhatu ruuziinis sanaan booda bishaan gaditti nama. Amma gaa kunoo ruuziinii fi balaliitii wal fudhateera. Maaltu nu hafe? Bishaantu nu hafe jechuudha. Waaw! Bishaantu nu hafe. Bishaanti goona. Bishaanti goonaa jechuudha. Bishaanichi nuuni kan makrooniitis kan adasiiti jechuudha. Adasiin xiqqoo dafee keessaa gannama isiniin jedhe miti. Bishaan adasiiti. Chirraan immoo bishaanti goone soogiddeetti naqannaa. Soogiddaan gaggeessii keessanii hin beektuudha. Haaraatu intinii godha haara dhiifama. Makroonaa kennan jechuudha. Makroonaa diizaayinii barbaadde makroonaa jechuudha. Kuni mana kanatti kana jaallanneedhani. Abbaa abbaatiin hojjechuudha. Amma kunoo makroonaa kootti naqadheera. Bishaanoo si nanqate. Ho'ifattanii itti dabalachuu dandeessu. Asiinis kunoo soosiin kooti bilchaateera. Haraaraatti naquudha booddee takka jedhee jechuudha. Asiin immoo kun asirra jira. Adasii qofa irratti namni adasiin xiqqoo ture irratti namaa jechuudha. Okay. Asiin immoo harka makoroonaa fintiniin akkana ta'e booda immoo adasii kana irra keessatti nahitu jechuudha. Adasii irra keessatti nahitu akkasitti jechuudha. Magaa kun adasiin irratti namee hin keddaanaa jechuudha. Gaa hin keddaanee gaa booddee gisee bilchaate walitti deebinaa.